hafuura koo bootaattu na jira yaannisa. Qamboo qambeessaa tureetu na jira yaannisa. Firijii keessaa fiddee? Dhiqaadha. Fuulallee dhiqadha. Afachuu harkaan dhukkubaa jira bee. Abbaa eebalu. Kottaa bunni dafee kottaa buna dhugaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota WBTube akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii egaa baadiyyaa jirra jechuudha. Baadiyyaa jirra har'a baadiyyaa jirra jechuudha. Baadiyyaa galaala faluuni Oromiyaa tiyyaan amisoomi. Baadiyyaa galaala fagaaddisaa loowwantu qotee nama nyaachisaanee shaashaa gochaa jirra jechuudha. Ka baadiyyaa deemneerra mana ummaa jirra mana harmee tiyya jechuudha. Kunoo akkuma argitan namni waan kana beektan jirtanii waan kana jechuudha. Koboota yookaan qamboo namni wallaalee jira jedhee yaadu baadiyyaa keessatti jechuudha. Nyaata ittiin bilcheessanii ittiin matalaganii yookaan immoo maali bakka nyaanni itti hojjetamu speeshaalii marqa maal yeroo hedduu isaan hojjetanii daabboo difoon beektan jedhee yaada. Daabboo difoo ittiin hojjetama. Ibiddi isaa dafee hin badu waayee. Giimiin isaa yookaan barbadaan isaa jechuudha. Baay'ee humna qaba. Hedduu waan bareedaadha. Kunis bu'aa looniiti jechuu barbaadeeti. Anis akkanatti iyyuu ganamaan kaatee najaatiin haadha eenyu jennaan baay'ee maqaallee baasaame waan kana sirriitti itti yaadaadha. Ganamaan kaatee waa hundanuu tottolchitee midhaan itittuu na kenna waan isin ajaa'ibu jechuudha. Ganama subiin itittuu dhugee kanaaf akkanatti iyyaa jira. Hin dhiqannee maaliin jennee callisee aanan kiyyanatti kennanii jennaan laaxa. Mee namni itittuu dhugdanii harka baasaa. Yes, anatu dhugeedhaame. Anatu dhugeedha waan isin ajaa'ibu. Maayii kitaaboo? Maayii. Dirqama. Akkanatti laal haati mana akkana namaa dhiixiita baadiyyaa. Waan na dhukkuba baay'ee na dhukkuba. Harkichi hedduu wanti na jechaa jira na jeeqaa jira. Firijii keessaa fiddee? Dhiqaadha. Fuulallee dhiqadha. Afachuu harkaan dhukkubaa jira bee. Dhiqadhu. Dafii dhiqadhu. Ishee afachuu kaa? Wanni hin qorre yoodhu. Kanumaan dhiqadha bakka. Jalle garagar. Akkubina. Waan isin ajaa'ibu kalee galgala dhufne kalee galgala illee naasukumanii turanii tureen akka maaliidha kun caba moo buqqaa moo maali? Mucattiin nana ilmi keessi haa ergamu. Akkam godhateeshi amma meenye ko bishaan hin qorraa miti rabbi isinitti fide isinitti himuu hin danda'u. Baay'ee tokko qorra bishaan humnaa ol. Isinii agarsiisa madda isaallee waan jiru jechuudha. Baay'ee jannati yoonachaa agarsiisa. Biyyi kuni baadiyyaan kuni mee waan nyaataa fidi rashti. Haadha Khadijaa Gollo Nafatii Lafeetii Aanteetii eenyu dheesii waamamee abbaa hin beeytanii miree isin ijoolleen baadiyyaa abbaan manaa haadha manaa maal akka jedhee waamu. So waanuma hundaafuu jechuudha faayitii dheeraa booda walitti bu'iinsa dheeraa booda najaatis dhuftee baadiyyaa jirra jechuudha. Waan silaati as jiru tokko lama sadii afur shan jenneet isin biraan geenya. Mee namni waan kanaan marqa marqitee beektu marqa jechuudha darbee caccabsanii yookaan immoo bututaa isaa kanaan yeroo baay'ee wanti illee hin hojjetan. Buddeen yoo hojjettu hin argaan ummaan sistariiwwan fa'aa maal
kana caccabe jechuudha ka butute kanaan figii waan jedhamu wayii jedhu natti fakkaate waan akkasiiti ila kanniin agarsiisime kunoo baala caccabaa kana maal waan akkasii kana walitti xaxaraganii kana walitti qaqqabanii wanti ittiin tolchan xaraganii bullaa kanallee itti dabalanii maal godhanii yeroo baay'ee buddeenaan tolchan jechuudha buddeena bakka ba'uun qaba baay'ee bakka silaa keessaa fuudhaniin hin jira eessa biraan akka ta'e hin beeku malee hin fuudhan kana suutuma jedhanii akka hin jiinetti suuta jedhanii baasanii isaan booda ibidda isinitti hin fakkaatin baay'ee waan ajaa'iba jechuudha ibidda ajaa'ibaa wanti jedhu baadiyyaan tun baadiyyaa baay'ee tokko bareedduudha baadiyyaa hedduu namatti toltu meeqoo isin agarsiisa kottu mee kaameramaan yoo jiraate booda isin agarsiisa ila bishaan isinitti argama baay'ee gan sa'aatiin kun bona ila bishaan yeroon kun bona iyyaadha baay'ee bona keessaallee bona ulfaataadha bishaan akkasitti dallaa keessa deema achuma kaa'e akkana dallaa keessa deema jechuudha karaa kana keessa deema booda gad isin dhiisee argitanii bishaan ila kunoo laalaa kaameramaan agarsiisa laal jira amma mee baadiyyaan akkana wallaahi Aideen naannatu jira irra jetta. sa'aatii kanatti laal Caama. Sila fayyaa qabu. Aideen. bishaan isaa jechuudha baay'ee sitti tola Qixxaaree foora jalaa fudhattee nyaattedha. Yoo? Hoodhu. Ganabaan kaatee hattaadhani masoobii namaa. maal godha reebannaati Yee? hin beela'eema Mata mallee onni daa'imummaa jalaan baatu. beelan na bu'e Hoodhu. kottaa nyaanna daabboo nyaanna hai ka hojii nyaanna Nyaadhu. kottaa yoo hojii nyaanna Nyama waa godhooda. Eh? Waa gargaarooda. maal hojjetta Hoxii godhoon nama reefu daabboo goonee qabu. kottu kaa ishii nagaa jedhiimme hordoftoota keenya kinniifni akkasii nyaanne dhiphadhii Maqaa rabbii? wallaahi Mee? qoy kunoo Maqaa rabbii dhufa. Ara uffadhu hodhu si qorra. Hin qorra bariin qabbanaa. Ni dhufaadhu ani killee. Uffadhu. Hin jiru kinnis hin deemeera. Duutu. Kunoo ana bira jira kinnis. Saamiti. Wallahi kunoo. Yoo na dhiliine yoo booda. Postai kana gaga. Oh, Nyaadhu dafi. kuni salam bacho. Oh, okay. Akka dhufnee isaan quban qaban. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa jirtu yaasa kiyya kun warra harka cabsan jalaa fidadhee dhufe hin deemu jennee akkasitti balaa buufnee akkasitti meeqan wal finne waan nurraan oolle wayii fillee ofii kun amma nutu deemu malee jedhee jibbaachisee fidee dhufe jechuudha haati haa argitu jedhee harki isa cabee harka isaa sukkumsisu kunoo eda biyyee itti dharaa bulanii kunoo amma nagaa qaba. Waa meeqa taanee amma homaan jedhu jechuudha harka kiyyaasi najoo wajjinis akkuma yaadattanii walii galuu hin dandeenye baadiyyaa dhufuu irratti waa hedduu ture jechuudha waan jiru sana immoo guutuu isaa isin biraan geenye jirra wanti nuti kaameeraa duubatti taane immoo tokko lama miti kana jennee lakkoofnee irra gahuu hin dandeenyu jechuudha. Waan hedduu jechuudha waan hedduu tattaanee waan hedduu waliin jennee wal fuuldura dhaabannee waa baay'ee waliin jenne waa baay'ee walii dubbataa turre. Dirqama beekuu qabanii kabajamtoonni hordoftoota keenyaa jechuudha. Amma araaramu. Miskiina salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Meeqa bosaatii jedhamne.
Manaamanni nagaame. Maatii si nagaa. Lafi meeqa waa boona achillee si eegaa jiranii bar. Hayyeen deemne rakkoon qabu waa baay'eetu jira waa baay'een nu eeggata jechuudha waan jiru hunda isaa guutuu isaa wush Daftiin jiidha lafa olqa. isin biraan kageenyu ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenna. Qoy. Achirraan taa'e. Garachaanu saniin taa'e. Mul'atu. ፀሐይ ነው ይፈነዳል በጣም ስትመጣ ደቂቃ ነገር ሲሰው አንተ ስረት ወጋረብ ኤገሲ ላላማ ብቻትያ ብቻ የኔ ብቻላ ሰሬዲቆ ናይ ወብሌ ሰከዲ ሳፋ ከሰቲ ጀምር egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa har'aasitti argamuu kiyyaaf fi hedduu takka gammade haa ta'ullee kaleessa yeroo dhufnu baay'ee takka dadhabnee viidiyoo maa isinii waraabuu dadhabee anillee innillee isallee harka cabse innillee xiqqoo harka dhukkubaa gara kaan immoo karaan immoo akka dheeratu yaa rabbii farda isitii kennamu jedhanii medhi sawan kaleessa taaneen dubbatanidha. Dubbatta amma. Ay kaleessa maaltu ta'e isinitti fakkaatee normally Dubbattaadha. Afaan qabdaan dubbatta amma kana. maal godhadhee dubbachuun dirqama. Kaleessa baay'ee nutti cime baay'eema jechuudha. Karaa silaa kaluu dhiisee karaan taaneen nu fide kuno tabba meeqa qaba beektanii karaan isaanii kun tabba meeqa jechuu karaan kasila dakanaan dhufan inni gara naannu fide warri martitti ka'e kadhumni tokko galle yoo gallu anillee of hin beeku kun hundoo hin beekne waa takka jechuu kadhumni kana kun haga ammaa istiraappoon gannan dhiifne duuda mara na qabe tabbi tabbaa miti ofiitiin absee takka maara kate ani taarakadhu malee haa ta'u maal godhanii Walumaa gala uffatallee miicattu malee hin galtu naan jedhee wanni hambaa keessa bishaan keessa na cambisiisee akkasitti na galche jechuudha. Haa ta'u wanni marti keeyyimaa fi kana wanni maatii ofii kana baruun arguun namatti tola. atis yaaruun dirqama bara akkasitti malee hin bareeddu. Akkuma kana dura kaamee akkuma kana dura jedhamee jechuudha. Wanti kun isinii haarawaa miti irruma deebisaa yoo ta'e malee jechuudha. Jannanni maali eessa jirti jedhanii miila haadhaa jala jirti jedhanii isiillee yaa dirqama agarsiisuun dirqama miti waan ta'eef malee jechuudha. Waa hedduu qabannee dhufne waan mana keessa waan barbaachisu maal jechuudha. Xiqqoo neetworkiin irra rakkisa beetanii karaa gubbaa irratti neetworkiin nu hojjechuu didee mucaan kafardi nu dhufe eega mana jala geenne booda mana jala bakka silaatii yoo kiiloomeetira 2-3 waan akkasii yoo haftu jechuudha. Sanuu waan guutuu natti fakkaata. Yoona waan akkasii hafu ka fardi nu dhufe viidiyoo sanarraa waan muraasa wayii kutee wanti jedhee isinii gadi dhiisa achirratti kan ilaaltan ta'a jechuudha. Baay'eema bakka baay'eema isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Akka kaleessaa dadhabee hin beeku akka kaleessaa natti ulfaatee hin beeku. Uffanni wallahi wabillahi baay'eema jechuudha baay'eema istiil na dhukkuba baay'ee kun akka waan nama daa'ee jechuudha. Meeshaa maal baadhee isinitti fakkaati boorsaa haga wayii ga'u baadhee jira. Kaameraa harkatti qabadhee jira asirratti gaggaadheera kaameraa keessa iyyuu waa baay'eetu jira boorsaa kaameraa san keessa darbee immoo meeshaan binnee dhufne maal peestaalii guunneeti kan nuti intini jenne haga ta'een jira jedhee yaade mucaan kaameramaaniin keenna ashuun jechuudha. Innis hin beekanii bara hin beekan wallahi ashuun keenna. Inni illee meeshaa baay'ee baadhatee dhufe mee tabba kana eenyu olaa bahu jechuudha. Eenyu olaa bahu duraan bar miila takkaan akkatti baay'ee tap paarashuutiin utaalee ba'a yeroo baay'ee jechuudha. Fiigichaan ba'a tabba san seriously yeroo daa'ima turetti akka har'aa kana rabbiin godhini amma humni illee deemee jaarsumni akka kana taane malee. Akkasitti akka osoo dhalin saantu challenge nu godhe baay'eema.
amma bakka silaasinitti agarsiisa uffata uffadhee dhufee baaseetuma afe baay'ee numa afe. Omee yesus sobiifme bakka yoo bootte malee hin ta'uumi. እና akkasitti jennee waan ulfaataadha kan nuti dabarsinee waan baay'ee cimu jechuudha. Kana sani jedhee isinitti himuu hin danda'u. Hayyeen kana waanuma irra jirru waanuma irra geenne as dhufuu kenna isin biraan ga'uudhaaf jechuudha kan nuti viidiyoo tana isinii qabannee dhufnee fi waa hedduun nu eeggata baay'ee waa hedduun nu eeggata. Viidiyoo hedduu isin biraan geenna waa baay'ee jira kan waliin ilaallu ta'a nu duukaa bu'aadha hin nuffinaadha. Especially ijoolleen baadiyyaa በተለይ ijoolleen baadiyyaa waan silaa keessa dabartan tokko lama sadii afur shan jennee isin biraan geenna jechuudha. Waan silaa isin yaadattan I think yeroo sanii yaadattan jedhee yaada yoo biyya keessa turtanitti waan ture san maal yaadattan waan gochaa turtan baay'een keessan jechuudha. Hunda isaa haga nu danda'ametti kan walitti qabnee isin biraan geennu ta'a. Nu faana bu'aa isinii jennaa nu hordofaa. ከተማና አጠቃ ጀምሩ Hayyee gashti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya haga viidiyoo garaagaraa isin biraan geennu akkasuma ammoo akkuma amma wabiin isiniin jedhe jechuudha. Viidiyoo adda viidiyoo garaagaraa as keessatti waan raawwatamu guutuu isaa kan isin biraan geennu ta'a jechuudha. Haga sadii immoo yuutuubii keenyallee subscribe gochuun dagatinaa share gochuun dagatinaa viidiyoowwan keenya vaariyaalii baasuun dagatinaa isiniin jenna. Wanni ani dhufee fi inni tokko waan jiru anillee isa wajjin isuutti agarsiisa jedheeti. Inni amma gama isaatiin waan hojii dhiiraa jedhamu kamuu dalagee isin biraan gahuu qaba. Kana jala sararee itti meetii fidee dhufee anillee ammoo hojii shamarra hojjettu kamiyyuu in hojjedha maazarii isaa wajjin in gargaara jedheetiin dhufee jechuudha. Warri shamarranii waa hedduu yaadattanii waa hedduu isin yaadachiisaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo keenya sirriitti jala deemaa hordofaa isiniin jenna. Maal jettaan ati? Anis waan biraa isiniin jedhu viidiyoo baadiyyaa kana baay'ee jaallattan baay'ee akka jaallattan kan argine immoo yeroo nuti buttaadhaaf as dhufnee isii hordofnee as dhufnee isee bunnee deebinee sana maal viidiyoowwan yeroo sana gadhiisne baay'ee isaanii jechuudha. Hedduutu akka ilaalaman viidiyoon teenya harka caalaa ilaalamtee viidiyoo yeroo sana hojjetaa turreedha jechuudha. Kanaaf isaan kanneen illee akka jaallattan abdii guddaa qabna jechuudha. Isin amma kan jirtanii biyya ormaatii mana maadaamii keessa jirtanii dalagaa warra saniiti kan isin hojjettanii asitti for sure baay'een keessan jechuudha. Moor mana citaa akkuma amma kan jala teenne kana argitanii dhoqqee loonii qambeessaa guuraa maal jecha waan akkasii sana jechuudha. Moor shamarran hojii qonnaati irratti hirmaatanis jiraachuu dandeessu jechuudha. Yoo abbaan keessan qotu jala deemtanii waa tokko isaan gargaaraa turtan qambara irraa fuutanii moofara irraa fuutanii waan adda hojii baay'ee akka hojjechaa turtan abdii qaba jechuudha. Akka akkas hojjechaa turtan nan beeka baay'een keessanii. Ijoolleen dhiirotaas immoo jirtu baay'ee shamarran qofaa miti jechuudha. Warri dhiiraas hin yaadattan harka caalaan keessan akka yaadotti ijoollee baadiyyaati. Hordoftoonni keenya harka caalu jechuudha. Nutis isaan barbaanne isaantu onnee qulqulluu qaba baay'ee warri magaalaa qulqulluu onnee qulqulluu qabu otoo jechuu barbaadee otoo hin taane kun baay'ee hiika isaanii qabaatu dhabuu mala baay'ee. Anna sirba Qamarii Yusuf na yaadachiismee bannaati maal jedha? Qilleensa gaaraleetu na jira yaannisaa ka'ee naanaatu najira ya Anissa Afura kok itu orang benar itu tuh orang bejedo kan isi itu tuh orang Afura kobotatu najira ya Anissa kambo kambesa ture itu najira ya Anissa kambo kambesa siapa mereka? Amma gara bana kau juga diharrakai. Kanaaf fechaloonii haraa turetu najira yaannisa waa baay'eetu jira. Buna dhaabdanii maatii walitti waamtanii ollaa waliin waamtanii buna kennaafiin turre ollaa waamdeen koota bunni daffe abbaa eebalu koota bunni daffe koota buna dhugaa jecha akka turtan
hiyyaadatu jedhee yaada sana hunda isaayyuu keessa deemnee tokko lama sadiin isin biraan geenyaa isinis immoo viidiyoo teenya YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoo teenya immoo share godhaa namoota hedduu biraan nu ga'uudha hin dagatinaa isiniin jenna hedduu takka walagarraa viidiyoo ittaanu lammoo kan gara hojiitti seenu ta'a jechuudha akkas haga sadii immoo isin waan tuttuqasan tuttuqaatiniin nu eegaa isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota kennaa isin kabajamtoota isin jaallatamtoota faana bu'aa isiniin jenna hedduu takka isin jaalanna komentiin keessanillee nu bira akka maal jedhama yaada keessan guutuu nu biraan gaasiin jenna akkuma yeroo kamiitu jechuudha akkuma yeroo hundaatu yaada keessan nu biraan gahuu hin dagatina tarii yoo safuu cabsine yoo aadaan bade yoo wanti bade jiraate nu biraan gahuudhaan yaada hin dagatinaadha isiniin jenna fakkeenya ummata baadiyyaa biratti bunni alatti hin dhugamu harka caalaas nyaanni alatti nyaatamu nyaanni kabaja qaba mana keessatti kan nyaatamu wantoota kanaa safuu cabsan kanneen akka tasaa yoo hin argitan ta'e maal kunoo kana nutti maadha nu gorsaadha okko kanaafuu jedhama maarreeta maal gootaa keessaa sitti malee eegas ija qalbii alatti malee nyaadhu akka balaa buusu si keessa barxiqqoon jira miree aarri humna ol aara waan hojjennu saniyyuu nu agarsiisuu baachuu mala kanaan hojjetatan waan ta'eef jechuudha maatiin akka caalu akkatti kijibaa miti maqaa warraan balleessin hanta mana bareedaa oma qabani jiru mana bareedaa qabani wallahi manuma citaayyuu hin qaban baay'ee maatiin ajaa'ibaa waan baadiyyaa dhufee natti fakkaatu mana qorqoorroo lama jira keessa seennee immoo isinitti agarsiisna mana ummaatii yaadhaa baadiyyaadha ka jiraattu garuu moo baadiyyaa wanni muudii baadiyyaan qabu manni isaanii manni citaan dhiyootti jalaa jigee እና ወሉማ ገለቲ መነ ማቲ ከኔም ብራስ ሄዱ ጅረ ማቲ በልላ ጅራ ኢሳን ብረል ዴምነ ዋንጅሩ ጉቱ ኢሳስኒ ተገርሲስና ካናሞ ካንማን ይስራ ጥሙራስኒ እንጀና ቪዲዮ ቴና ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲና ዩቲዩብ ኬን ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገቲና ሼር ኦል ጎዳ ላይክ ጎዳ ቫሪያል ኑ ባሳስኒ እንጀና ሄዱ ተከሲን ጃለና ሲ ዩ ጌን ማልካም ቆይታ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቻው